Sharafoota maallaqaa ilaalchisee gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas hawwaalaa kan jennu jechuudha. Oolmaan isaa guyyaa har'a maarchii 28 baatii 3/2025 jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafni hawwaalaatiin yeroo hundumaa akka bakka tokko hin dhaabanne yookiin immoo guyyaarraa gara guyyaa saayitii gara saayitiitti akka inni jijjiiramu ni beektu jechuudha. Kan guyyaarraa gara guyyaatti kanan simbiraan geessisuuf yaalullee sababa kanaaf jechuudha. Maaliif wanti torban kana keessa guyyaa kana keessa ture hin turu jechuudha. Amma daldala tokko yoo gaafattan isa torban darbe qannasee yoo isinitti hime har'a immoo dabalee jiraachuu danda'a. Yookiin immoo torban darbe dabalee yoo jiraate har'a immoo qannasee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo beekuun isiniif faayidaa qaba jedheen abdadha. Akkasumallee immoo jechuudha karaa baankiitiin guyyaa kaleessaarraa Oromiyaa baankii fi Nigdi baankii yookiin Commercial baankiirraa isiniif fideen ture. Guyyaa har'a yeroon ilaale immoo Commercial baankii fi Oromiyaa baankiin akkan kaleessa isinitti himetti jira jechuudha. Kanaafuu yeroo keenya qusachuudhaaf immoo Hawwaala yookiin bilaak maarketii qofan isiniif fidee dhufe biyyoota kanneen akka Bahrein diinaar, Kuwait diinaar, akkasumallee Joordaan diinaar, Yuuroo, Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Ameerikaa doolaar, Paawundi sterlingii, Swiss firankii, Turkii liiree, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, akkasumallee Israa'el shiqil, Ijipshiyaan paawundii, Indiyaan ruubii, Yemen riyaal, Kaatar riyaal fi Oman riyaal warreen kakkana Chaayinaa heewwan isiniif fidee dhufeen jira. Egaa hanga dhumaatti hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya nagaa Waaqayyoo isin daganne nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyya warri amantaa biraa taatanis nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun warri mana koof haaraa taatan subscribe godhaa, like, share gochuun obboleewwan keessaniif biraan geessisaa isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti darbina. Guyyaa har'aa qaqannasee jira jechuudha. Xiqqoo qaqannasee jira yookiin hir'isee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 155.48 olee jira jechuudha. Akkasumallee yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 168.5 olee jira jechuudha. Dabalataan Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 108.71 olee jira jechuudha. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 98.13 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 15.53 olee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 21.40 olee jira jechuudha. Akkasumallee Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 201.74 olee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio-blackmarket.com 176.5 ooleera jechuudha. Akkasumallee Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 403.83 oolee jira. Akkasumallee Kuwait dinaaridha. Kuwait dinaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 504.27 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.9 oolee jira. Akkasumallee Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 42.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saawudii Arabiyaa riyaalidha. Saawudii Arabiyaa riyaalli tokko akka ethio-blackmarket.com jedhutti 41.45 oolee jira. Egaa siistemii yookiin immoo tooftaa
warra Saudi Arabiyaa ittiin walii ergan akkasumas asii duriirraa kaasanii siistema daldalaan ittiin erguutiin immoo warri maallaqni keessan guddaa yookiin fakkeenya 3,000 ol hanga 5,000, 6,000, 7,000 warri qabdan 26.50 olee jira jechuudha. Kana jechuun tokko isheetu 26 toon taane riyaalli tokko meeqa dhufa? Birrii Itoophiyaa 37 adii jechuudha. Yeroo herregdanii idaatanii kaatanii deebistanii hirtan kana sinii dhufa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan xiqqoo taate hanga 200, 100 taate immoo jechuudha 27 jira. 27 roon siin jedhu kunis tokkotu 27 toon taane birrii qabdan 1,000 baaiftanii deebistanii 27 yeroo hirtan isaamni isaa meeqa ta'a jechuudha? Riyaalli tokko birrii Itoophiyaa 37 jechuudha. Garaagarummaa birrii baay'ee fi birrii xiqqoo gidduu jiru adii tokko yookiin shilingii kan jettanii jechuudha. Akkasuma immoo namni birrii baay'ee erguu fi namni birrii xiqqoo ergu mashwaarri yookiin immoo gatiin taaskii sirraa fudhatan qixxadha. 50 jechuudha. Riyaala 50. Siniin jedha. Akkasuma inni xaan immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 219.30 olee jira. Inni xaanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblagmarket.com 415.12 olee jira jechuudha. Inni xaanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 3.7 olee jira. Akkasumallee Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblagmarket.com guyyaa hardhaa 42.29 olee jira. Inni xaanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 olee jira. Akkasumallee Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 olee jira jechuudha. Birrii Yemen baay'ee takka xiqqishuudha. Akkasumallee Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 41.49 olee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo ani har'a qabadhee isinii dhufe kana fakkaata jechuudha. Viidiyoolee gaggabaabduu daqiiqaa 8 yookiin 9 hin caaleen isiniif hojjedha. Isin waan isinirraa eegamu laayik gochuu hin dagatiina. Hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kabiraatiin hanga walitti deebinutti nagaan isiniif wajjiniin haa ta'u turtii gaarii.